waraana bilisummaa Oromoo kan tibbanaa godina Wallagga Bahaa aanaa diggaatti harka kennate Hacaaluun ajjeefamuu hordofee hiccitiileen yakkoonni mootummaan warroota karaa nagaatiin bahan irratti raawwachaatti jiru bahaa fi ragaalee hedduun nu qaqqabaa jiraachuun beekameeti jira. Egaa sababoota adda addaatiin gahuma sanatti deebisuudhaan waajjiruma harkatti kennate keessatti rasaasa 5 ajjeefamee ajjechaan isaa uummata dheekkamsiiseetti jira. Uummanni gama sooshaal miidiyaatiin dheekkamsa guddaa gaggeessaatti jiru. Kana hordofuudhaan egaa warroota kanaan dura abbootii gadaa, haadholii siiqqee, jaarsolii biyyaa, abbootii amantaa fi kan gara mootummaatiin wal ta'anii karaa nagaa akka galaniif waamichi taasifamaa ture. Kanneen galan keessaa irra caalaan isaanii kan mana hidhaatti hiraarfamaa jiranii fi hedduun isaanii kan du'an ta'uun ragaaleen bahan agarsiisaatti jira. Kanumaan wal qabatee iccitii mootummaan waamicha karaa nagaa sobaan miidiyaa irraa waama erga galcheen booda yakka ajjechaa hidhaa irratti raawwatu saaxilame bal'inaan kan ilaallu ta'a. Yoyyaa ashuma harka fuunee akkam jirtan hordoftoonni Hawwii Showuu bakka jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u isiniin jecha. Egaa kanaaf kanneen biroo bal'inaan kan ilaallu ta'a hanga xumuraatti nu waliin tura. Loltuun waraana bilisummaa Oromoo karaa nagaa filatee erga galeen booda ajjeefame Hacaaluun duuba isaatiin maal fidee dhufe? Hacaaluun carraa argatee duutni isaa yookiin ajjechaan isarratti raawwatan gama miidiyaatiin kan bahe yoo ta'e isa dura kanneen galan hedduun isaanii kan gama miidiyaatiin sagaleen argatanii fi qaamuma mootummaa kaleessa karaa nagaatiin kottaa galaa jedhee waamicha taasisee fi ajjeefamaa jiraachuun beekameetu jira. Gama sanatti darbuun duratti wal yaadachiisuuf Hacaaluun godina Wallagga Bahaa aanaa diggaatti baatii darban kana harka kennate waajjira poolisii aanichaatti deemuudhaan karaa nagaa filatee harka kennate. Erga harka kennateen booda godinuma sana aanaa diggaa waajjira poolisii aanichaatti hidhamuudhaan erga tureetiin booda torbeedhuma kana keessaa qaamoleen olaanaan gubbaarraa akka gama sana deeman jechuun qondaalonni mootummaa gama Wallagga Bahaa akka deeman itti himamuudhaan Hacaaluun gara magaalaa Naqamteetti waajjira poolisii magaalaa Naqamteetti akka achi ol dhufu taasifame jechuudha. Booda irragaa qondaalonni mootummaa olaanaan ni dhufu jedhaman dhufanis magaalaa Naqamtee mucaa kana geeffame. Erga geeffameen booda tibba sanaa hoogganaan biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa Oromiyaa obbo Araarsaa Mardaasaa magaalaa Naqamtee sanatti argamuudhaan waajjira poolisii sanatti argamanii Hacaaluutti ol seenuudhaanii saatii dheeraa haasofsiisaa fi saatii dheeraa erga tureen booda bahuun isaa beekameetu jira. Egaa yeroo itti namni kun obbo Araarsaa Mardaasaa achi keessaa bahee jedhu qaamoleen nageenya achi turaniin akka inni bakka jalqabarraa dhufe sanatti godinuma Wallagga Bahaa aanaa diggaatti gaddeebi'u ajajni itti darbee jiraachuun himame. Yeroo itti Hacaaluu dhaqanii fuudhanii Hacaaluu ilkaan isaa irraa caccabee lapheen isaatiif garaa isaa keessa tumiitiin guddaan irratti raawwachuu fi dhiiga tufaa turuu isaa maddeen himaniitu jiru. Akkasumallee ragaaleen miidiyaadhaan bahaa jiran agarsiisaatti jiru jechuudha. Egaa kana hordofuudhaan gara Wallagga Bahaa aanaa diggaa bakka irraa jalqabatti harka kennatetti deebisuudhaan halkanuma sana namni poolisiin Magarsaa jedhamu rasaasa 5 itti dhukaasuudhaan bakka inni itti ofisaatii dhukkubsatee ciisaa jirutti bakka mana qofaa keessatti hidhuudhaan namoota irraa adda baasanii bakka inni itti ciisee jirutti rasaasa 5 itti dhukaasuudhaan ajjeese. Egaa ajjechaan Hacaaluu irratti raawwate kun uummata miidiyaa hawaasaa hordofanis ta'e kanneen hordofne hedduu kanneen Oromoo ta'aniif Oromoo hin taane hedduu dheekkamsiiseetu jira jechuudha. Maaliif dheekkamsiise? Mootummaan yeroo baay'ee nagaa barbaanna, karaa nagaa galaa, waliin biyya misoomsina, nagaa buusaa, maatii keessaniif ni yaaddu yoo taatan, biyya keessaniif ni yaaddu yoo taatan, kottaa karaa nagaa galaa waliin hojjenna jechuudhaan yeroo irraa gara yerootti waamicha taasisaa ture. Yerootti waraanni bilisummaa Oromoo bakka qaamni sadaffaan jirutti
deemee waliin mari'achuudhaaf lubbuusaa aarsaa godhee biyyoota laga qaxxaamuruudhaan bosona keessaa bahee dhaqee mootummaa wajjiniin taa'ettis mootummaan nagaa buusuun barbaanne yeroo sanarraa tilmaamuun ni danda'ama ture. Ergasiin boodas hedduu waraana bilisummaa Oromoo kanneen turan hedduu isaanii gowwoomsuudhaan abbaa gadaatti erguudhaan haadha siiqqeetti erguudhaan jaarsolii biyyaatti erguudhaan abbootii amantaatti erguudhaan akkasumallee qaama garaagaraatiin gowwoomsanii akka galan taasisan erga galchanii boodas kanaan dura summii nyaachisaniitu turanii warroota Wallaggaa lixaarraa Wallagga baharraa hedduminaan galanii turan hedduu isaanii summii nyaachisuudhaan kan hidhanii kan ajjeesan kan ofiisaatiin iyyuu dararee akka inni of ajjeesu taasisaatti turanii jechuudha. Isarra darbee egaa wanti sun baratamaa kan ta'e mootummaan nagaa barbaada kan jedhu soba wanti jedhamuuf ragaaleen gurguddoo ijoo ta'an bahuudhaani dhimmi Hacaaluu gama miidiyaatti ol ba'e haalaan dheekkamsa guddaa uumuudhaan dheekkamsarrayyuu darbee immoo ragaalee adda addaa waraanni bilisummaa Oromoo duraan kara nagaa filatanii harka isaanii kennatanii waamicha haadha isaanii abbaa isaanii waamicha saba isaanii waamicha abbaa gadaa haadha siiqqee jaarsolii biyyaa fi abbootii amantaa akkasumallee mootummaa dhagahanii galan irra caalaan isaanii kan ajjeefamanii fi irra caalaan isaanii mana hidhaa keessatti gidirfamaa kan jiran ta'uun ragaaleen bahanii fi akkasumallee maddeen amanamuutti dhiyeenyaan beekan himaatti jiru jechuudha. Egaa akkanumaan wal qabate godinaalee adda addaa irraa waraanni bilisummaa Oromoo galan hedduun isaanii kan ajjeefaman yoo ta'u kan baatii 5 baatii 6 hidhamuudhaan sanaan booda qaama nageenyaatiin poolisiidhumaan gadi baafamanii ajjeefamanii gatuu fi reeffa isaaniillee maatiin akka kaasee hin awwaalle gochuudhaan bineensa nyaachisaa turuu isaanii ragaan du'a Hacaaluu kana hordofuudhaan bahee ni mul'isa jechuudha. Akkasumallee bakkoota adda addaatti namoonni hidhamanii iraarfamaa jiranii fi waggaa 3 hanga 24-23 ol itti murtaa'ee gidirfamaa jiran hedduun isaanii jiraachuun beekameetu jira jechuudha. Egaa loltuun bilisummaa Oromoo amma ijoo miidiyaa ta'ee jiru Hacaaluun kara nagaa isa waamame kana utuun hordofiniin duratti dararaan adda addaa maatii isaa irra gahaa ture. Haadha isaa abbaa malee isa guddiste haadha isaa dararamtee ijoollee ishee guddiftuu fi isalleen rakkattee guddifatte ilma kee fidi jechuudhaan yoo hin fiddu taate si ajjeefna si balleessina akkasi goone jechuudhaan roorroo irra gahaa ture dandamatee qabsoo isaa itti fufee kan ture yoo ta'u haadha isaas haatii isaas yerootti qaamni mootummaa qaamoleen nageenyaa gandaa fi waajjira olaanoodhaa gaditti dhaqanii yeroo isaan dorsaatti baay'isanitti haati kun roorroo sana dadhabuudhaan du'a ilma kootis taa'ee in ilaalu ijoollee koo jalatti roorrifamtu an danda'e taa'ee in ilaalu irraa dhorkuudhaaf humna hin qabu humni kan abbaa biyyaati jechuudhaan lubbuu iseetti murteessite jechuudha. Erga isheen lubbuu iseetti murteessitee egaa isaaniif of ajjeeste booda haa ta'u malee mucaan kun qabsoo isaatti fufaa ture haala hin beekamneen tibba darbe kana deemee harka kennate. Ergaa kara nagaa harka kennachuu isaa hordofee harka kennatus lubbuun jiraachuu akka hin dandeenye qaamni mootummaa itti murteessuudhaan nama kara nagaa harka kennate irratti ajjechaa suukkanneessaa isa iyyuu nama tumame dhiiga tufuu fi lafa ciisutti qawween 5 akka itti dhuka'u rasaasa 5 akka itti dhuka'ee ajjeefamu taasifamee jechuudha. Qaamni mucaa kana ajjeesee poolisiin Magarsaa jedhamu kun yeroo gaafatamutti ajaja gubbaarra natti darbeedhaan raawwadhe jechuudhaan waa'ee lansaatti himaa jiraachuu fi himee jiraachuun illee beekameetu jira jechuudha. Egaa kanarraa maaltu hubatama kan jedhu yoo ilaalle qaamni biyya bulchaa jiru kan biyyan bulcha jedhu nagaa uummatichaa nagaa hawaasichaan eega jedhu dhuguma biyya bulchaa jira osoo hin taane biyya diigaa jiraachuu dhuguma nagaa hawaasaa tiksa osoo hin taane nagaa hawaasichaa booressaa jiraachuu fi inumaayyuu nagaa inni miidiyaa irraa lallabu persantii 100 soba ta'uudhaa fi ittiin qabatee
uummaticha bal'eessuuf ka'uun isaa agarsiistuu dubbii kanaati jechuudha. Egaa namoota lubbuun darban kan ragaan illee baasan karaa nagaatiin waamicha dhagahanii galan keessaa kan maqaa arganne dhalattoota godina Jimmaa aanaa Limmuu Saqaa kan ta'an Jaal Daraaraa nama jedhamuu fi akkasumallee dhalataadhuma Limmuu Saqaa kan ta'ee fi Dambidoollootti kan harka kennate Muhammad Aliyyuu yookiis Jaal Diigaa nama jedhamu illee erga isaan harka kennatanii booda mana hidhaa keessatti iraarsaa erga turaniitiin booda qaamolee nageenyaatiin bakka itti hidhamanii baafamuudhaan ajjeefamanii reeffi isaaniillee maatiin akka kaasee hin awwaallanne taasisuudhaan reeffa isaanii bineensa nyaachisaniitu jiru jechuudha. Egaa kan biraan jiraataa godina Shawaa Lixaa aanaa Daannoo ganda Daannoo Roggeetti kan ta'e Jaal Kakuu nama jedhamudha jechuudha. Egaa Jaal Kakuu kana warroota obbo Sanyii waliin galanidha. Warroota obbo Sanyiidha waliin waamicha mootummaa abbootii gadaa haadha siiqqee akkasumallee jaarsolii biyyaa fi walumaa galatti waamicha mootummaa dhaga'uudhaan karaa nagaa galan keessaa nagaa filatanii galan keessaa nama tokko yoo ta'u dirqama nama kanaanii dirqama hidhattee nu waliin loluu qabdaa jechuudhaan erga fuudhanii deemaniitiin booda aanaa Liiban Jaawwii geessanii ganda Haroo Maarameetti rasaasa itti roobsuun ajjeesanii gatuu isaaniillee ragaaleen ba'an mul'iseetu jira jechuudha. Egaa mucaan kun Jaal Kakuu namni jedhamuu fi obbo Sanyii Nagaasaa fa'aa wajjin kan karaa nagaa galee haala kanaan nu waliin loluu qabda jedhanii fuudhanii bahanii rasaasa itti roobsuun qaamumti mootummaa ajjeesan kun haadha isaatiif ilma tokkichaa yoo ta'u yeroo inni dirree turetti yookiin immoo waraana bilisummaa Oromoo keessa turetti qaamni mootummaa haadha isaa iraarsisaa turuudhaa fi ilma kee fidii galchi jechuudhaan haadha isaa kana dararraa akka turan maddeen himaniitu jiru jechuudha. Egaa haa ta'u malee yeroo ammaa kana haati isaa du'aa mucaasee kana dhaga'uudhaan sammuudha dabartee bakka keessaa deemaa jiraachuun beekameetu jira jechuudha. Inni biraan nama Baqqalaa Dammasaa Gobbuu jedhamudha. Dammasaa Baqqalaa Gobbuu dhalataa Kibba Lixaa Shawwaa aanaa ammayyaa ganda Ajoo gidduu yoo ta'u mootummaatti harka kennatee ji'oota muraasaan booda hidhanii dararaa turanii kunoo amma hidhaan waggaa 20 itti murtaa'ee jiraachuulleen beekameetu jira. Egaa yeroo ammaa kan hidhaan waggaa 20tti murtaa'e kan inni jiru mana hidhaa Zuwaay keessa ta'uun beekameetu jira jechuudha. Inni biraanii Lolaa Xiqqaa jedhamuun kan beekamu nama suuraa isaa asirratti argitan kanadha. Lolaa Xiqqaan kun yeroo dirree turetti kitaaba barreesseetu jira. Egaa barreessaa kitaabaatis jechuudha. Egaa innis harka kennatee erga galeetiin booda poolisii federaalaatiin qabamuudhaan dira dhawaa geessanii achitti mana dukkanaa keessatti dararaa guddaa irraan gahaa erga turaniitiin booda achi baasuudhaan gara Finfinnee Meeksikoo jedhamutti torban 2 oliif tursiisuudhaan shororkeessummaa itti bananii gara mana hidhaa Qilinxootti dabarsaniitu jiru jechuudha. Amma mana hidhaa Qilinxoo zoonii 3ffaa keessatti kana argamu ta'uun beekameetu jira jechuudha. Magaalatti namoonni obbo Sanyii Nagaasaa fa'aa wajjin dabalatee isaan duras ta'e isaan booda karaa nagaatiin nagaa filatanii waamicha mootummaa dhaga'anii galan mootummaadhumaan mana hidhaa keessa seenuudhaan kan lubbuun darbanii kaan immoo mana hidhaa seenuudhaan waggaa 3 hanga waggaa 23-24 ol itti murtaa'aa jiraachuun beekameetu jira jechuudha. Egaa walumaa galatti kan obbo Sanyii Nagaasaa fa'aa wajjin haadha siiqqeetiif abbaa gadaa ta'anii waamicha taasisanii fi akka galchan gochisiisanii galan keessa namoonni 448 ta'anii mana hidhaa Zuwaay keessatti hidhamanii raawwatanii badii malee murteetti murtaa'ee dararamaa jiraachuun beekameetu jira.
Egaa qaamni mootummaa afaaniin nagaa labsu haala kanaan nagaa uummataa borcuudhaan, nagaa uummataa booressuudhaan, uummata nagaa dhorkuudhaan yeroo isaan bosona jiran, yeroo isaan dirreerra jiran haadhaaf abbaa, obboleessaaf obboleettii maatii mucaa keessan galchaa jechuudhaan hidhee ajjeesee reebee mana irratti gubee dararaa kan ture yoo fi kan turee fi kan jiru yoo ta'u, warra kara nagaa filatee waamicha isaanii dhaga'ee gales haala kanaan yeroo muraasaaf booda tursiisuudhaan ajjechaa akkasumallee hidhaa garmalee dararaa garmalee irratti raawwachaatti jira jechuudha. Egaa warri waamicha isaa dhaga'anii galanis warra akka obbo Sanyii Nagaasaa fa'aati wajjiniin galan dabalate namoota ijoo ta'an qofa ija uummataa duratti ilaalaman qofa fuulduratti baasee waan xiqqoosee itti qicuudhaan warra kaan garuu yeroodhaaf propagaandaa wantinis sagantaa siyaasaa isaatti fayyadamee akkasuma propagaandaa isaatti fayyadamee miidiyaa irratti ittiin propagaandaa uume ija addunyaa duratti illee akka waan karaa nagaatiin isaan waamee galchaatti jiruu fi nagaadhaan wajjiniin hojjechuu barbaadu tokkotti jara kana waamee galchee san booda haala kanaan ajjeesuu hidhuu irratti xiyyeeffatee jira jechuudha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa kanneen har'aan qabadhe isinii dhiyaadhe kana fakkaataa oduu biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa.